Atendees waaqayyo waaqeffannaa jajjabeessaa dhugaa madda eebbaaf nagaa hafuura qulqulluu fayyisuu keenya haleluuyaa. Hafuura waaqayyo keessa teenyee ogummaa waaqayyo yaadatu waaqayyo waaqeffannaa yaadatu dhimmaasa
Jesus,
Sifaja kufe, sifaja kufe. Ulfadu yaniko, zuno sikapate. Zuno sikapate. Ulfadu yaniko, zuno sikapate. Zuno sikapate. Ani sirapona, sifaja kufe, sifaja kufe.
sinanamate Jesus sinanamate dachara ratayalisa wotaru nagasalisa wotaru nagasalisa dachara ratayalisa wotaru nagasalisa wotaru nagasalisa andu karani pati bade Jesus sinanamate Jesus sinanamate dachara ratayalisa wotaru nagasalisa wotaru nagasalisa inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha andu kanani pati bai Jesus sinanamate Jesus sinanamate dachara ratayalisa wotaru nagasalisa wotaru nagasalisa inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha inderbe marigoicha sentu 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 kalafé Jesus yedele abate Jesus sentu kala bantale fuz sentu shero wa mulare fabate gerai bate ullo kebersana sentu kala bantale fuz sentu shero wa mulare gerai bate ullo kebersana bate heywote anugoe alkaigaba 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 mengadina alkaigaba mengadina heywote anugoe alkaigaba 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 mengadina alkaigaba mengadina lagi begitu baru wanta nutti cime wanta ba'aan nutti wanta dukkana nutti waaqayyo kana makana gidduu nuuf gala waaqayyo kana makana gidduu nuuf gala Torbee kana keessa waldaa kana keessa amantoota keenya keessa namoota sadii ilaaluun beeku. Namoonni sadan kun rakkoo adda addaa keessa jiru, dhiphina adda addaa keessa jiru. Waaqayyo garuu gidduu gala. Waaqayyo garuu gidduu gala. Waaqayyo gidduu
galanisni. Namoota dhimmaan dhangalaasantu jiran. Namoota bu'aantu jiran. Kadhadhaame Waaqayyo. Kadhadhaa Waaqayyo hojjeta. Waaqayyo namoota jijjiiruu qaba. Waaqayyo baay'ina jijjiiruu qaba. Waaqayyo qoroomii jijjiiruu qaba. Waaqayyo fayyaa jijjiiruu qaba. Amantiidhaan as walitti qabamne callisnee miti. Iddoo dhabnee miti. Obboloota kadhadhaa Waaqayyo. Namni sin bukkee dhaabatu kun manni dhangalaasaa kun hin beekan. Kadhadhaa Waaqayyo sagalee keessan baasaa fuula Waaqayyo. እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል። እንደንደሰ ያዋቀዩ namoota ba'aa tantu gidduu jira ganama kana. Namoota dhukkubsatan gidduu jira ganama kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinaa ta'u. 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 Namoota gaddaan amantu jira. Meeqaa qaama golee keenya daraartuuti Waaqayyoon kadhannu. Wanta namni baachuu hin dandeenye baatanii namoota gidduu keenya dhaabatantu jira. Kadhadhaa Waaqayyo hojii hojjeta. Waaqayyo hojii hojjeta. Yaa Waaqayyo si kadhannaa ilmaanni gaddaa namarraa haa qabu. Ilmaanni gaddaa namarraa haa qabu. Ilmaanni gaddaa namarraa haa qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jajjabeessaa saba koo jette yaa Waaqayyo. Jajjabeessaa saba koo. Pakasati momone sani jajjabeessa dhaabaa amma maqaa Yesuus Kiristoosiin warra laafanii jajjabinaa haa ta'u. Rabbiin isaanii cite baareffamni haa ta'u. Warra guyyaan itti dukkanaa'eef ifti haa ta'u. Hafuura Waaqayyo akka nu gidduu nutti dhaga'amaa akka hojjechaa jirtu yaa Waaqayyo gargaara. Maaloo ganama kana seenaa na jijjiiramu. Seenaa na jijjiiramu. Seenaa na jijjiiramu. Seenaa na jijjiiramu.